Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii annaga kootisnis bakka jirtanitti baga naganaaf jiraatan isinin jaa egaa jechuudha har'aas akkuma baratamee barumsa haaraa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Barumsa haaraa viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhufee jira. Barumsi keenya kaaraadhaa appilikeeshinii osoo hin taane barumsa appilikeeshinii tokkollee isin hin barbaachifne jechuudha. Guyyuu appilikeeshinii nu barsiiftanii anas ta'ee namni biroo sun jira. Kanaaf moobaayila keenya nu jalaa biizitoo jira. Mee guyyaa takka takka barumsa appilikeeshinii hin barbaachifne nu barsiisaa jettanii waan gaafataniif jechuudha. Kanaafuu akkasuma gaafii keessan yeroo hedduu na gaafataa turtanii fi akkasuma waan barumsa narra isin barsiisuu deemu kana ammoo namni hedduu numa beeka. Haa ta'u garuu akkuma namni hedduu beeku sun namni hin beeknes hedduudha jechuudha. Kanaaf maqaa feesbuukaa keenya akkamitti jijjiirachuu dandeenya haala kamiin hin jijjiirra. Fakkeenyaaf ana fi kootii kan argee mee maqaa feesbuukaa akkamiin jijjiiratan hodhu nu jijjiiri jee nama hedduun na bira geessa jechuudha. Kanaaf ufuma keessanii haala maqaa feesbuukaa keessanii ittiin jijjiiratan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Intro kana booda. Egaa ammas deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Akkasuma barumsichi keenya karaa akka mata duree irratti isiniif ibsuuf yaalatti jechuudha. Feesbuuka maqaa isaa akkamiin jijjiiran kan jedhudha. Isa dura garuu warroonni hangarraadha YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan takka hau subscribe godhin yoo jiraattan jechuudha. Akkan subscribe gootan kabajaanin yaamicha isin dhiyeessa. Waggoo subscribe gootan mallattoo fuulduraan isiniif ba'u sana jechuudha. Mallattoo sana gad tuquudhaan ol kan jedhu irratti waggoo deebiftan wantoonni guyyaa guyyaadhaan hanga dalakkisu osoo microseconds takkallee hin geenye waggoo an posti godhe jechuudha. Shabakaa takka hoo connection keessan irratti hundaa'e battalumatti isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Isa jechaame warroonni haadha taatan ammoo baga nagayaan dhuftan hoottaa seenaa subscribe godhaa isiniin jaa. Kan maatii taatanis like share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jechaa gama barumsichaatti achi haa dabarru. Feesbuuka keenya keessan seenna fakkeenyaaf waggoo feesbuuka keenya keessa seennetiin jenne jechuudha. Ifama haala kanaan feesbuuk keenya keessa waggoo galleetiin jenne sarara sadiin gubbaarraa jiru kana ni tuyna jechuudha. Kunoo kan xiyyaan isin agarsiisu jiru kana sarara sadiin kana ni tuyna. Waggoo sarara sadiin kana tuyneetiin jenne haala kanaan jechuudha. Ol harkisuudhaan bilbila keenya harka keenya irra keenya ol harkisuudhaan barreeffama dhumarra jiru log out kan jedhu kana oliin kan jiru jechuudha. Log out tuyxanii feesbuukni keenya keessaa baanii nun deebine akkan jenne warroonni tarii imeela keessan ittiin seentan beekuu hin dandeenye jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan mallattoo siitingii qabu kana ni tuyna jechuudha. Kan mallattoo siitingii qabu kana waggoo tuyne lammaffaa eessa tuyna jennaan isuma kana tuyna kunoo argaa jirtan jeetii yaada. Kanaaf isuma kana tuyna kunoo bakka ituma tana tuyna lammaffas jechuudha bakka amma wanti diimaan irra jiru kana tuyna jechuudha. Waggoo haala kanaan jechuudha isa kana gadi tuyne amma hoo eessa tuyna kan jedhuu fi haala kanaan jechuudha. Erga as keessa gallee amma bakkitoo kabarruu jalqaba irra jiru kana tuyna jechuudha. Kan nuti tuynu personal account information kan jedhu kana jechuudha. Isa jalqaba irra jiru kunoo isa jalqaba irra jiru jechuun isa kana ni argitan jeyaada bakka amma kunoo isinitti agarsiisaa jiru kana. Isa kana gadi tuyna jechuudha. Waggoo haala kanaan isa kana gadi tuyneetiin jenne akkanatti nuuf fida jechuudha. Kunooti contact info jedha fakkeenyaaf barreeffama baay'een asirra jira jechuudha. Kanaafi barreeffama baay'ee nuuf asirratti inni baasee keessaa jechuudha. Kanas name kan jedhu kan jalqabaa kana filanna jechuudha. Name kan jedhu kunoo jalqaba jechuun isa kana. Kun personal account information kan jedhu kun kan jalqaba keessenne mata duree isaa kana jala waan jiruuf isa nu himaa jira malee kan jalqabaa kan jennu name kan jedhu kana kan barsiisaa rumoorsi dilaapaa jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa keessa ni seennaa waggoo haala kanaan isa keessa seenneetiin jenne jechuudha. Gabaabumatti akkanatti nuuf fida maqaa. Waggoo jijjiiruu barbaanne fakkeenyaaf anamma mee waan kana jijjiiruu fedha yoo ta'e fakkeenyaaf nama jijjiiruu waan hin barbaadaniif malee bifa kanaan barreessinee jijjiirree eessa tuyna jennaan review change kan jettu jala kana ni jirti jechuudha. Review change kun jala kana ni jira isa kana tuyna jechuudha. Review change kan jedhu kun asirratti jira. Haala kanaan jechuudha isa kana ni tuyna. Waggoo isa kana tuyneetiin jenne gabaabumatti review change kan jedhu kana ni tuyna. Waggoo tuyneetiin jenne haala kanaan naaf fida. Barsiisaa Dodolaa app jedha. Dodolaa app Oromoo Arsii barsiisaa kan jedhu jira. Nuti kan sirrii ta'e bifa sadiin nuuf fida inni. Nuti waggoo kana fakkeenya inni kanas nuuf fida, kanas nuuf fida, kanas nuuf fida.
kanaafuu nuti kan jijjiiree jira jechuu isin akka nama jijjiireetti jechuudha nama gabaabatti kan isin mul'isaa jiru isin ammoo jijjiiruu yoo barbaadan barreeffama kan irra gadi tuquudhaan isa kana akkanatti irraa haayxanii waan feetan itti barreessuu dandeessan jechuu haala kanaan anama fakkeenyaaf jijjiiruu waan hin barbaadaniif akkasuma dhiise malee kanallee gattu hixanii kanallee gadaanullee kasadaffaallee haala kanaan ergaa woon gootanii review change kan jedhu kana ergatu hixaniin booda jechuudha bifa kana isinii fida kan sirrii ta'e filattan inni wal jala daddabarsaa isinii fida jechuu kanaaf hogguu kan sirrii ta'e filattan asitti maal isin gaafataa jira jennaan password Facebook keessanii isin gaafata kanaafuu password Facebook keenya ni galchine jechuu hogguu password Facebook keenya galchine jechuudha bakka kanatti password Facebook keenya nuti galchinaani kallattimaan maqaan keenya sun nuuf jijjiirama jechuu fakkeenya godhee isinitti agarsiisu anamma haala kanaan jechuudha mee fakkeenyaaf anamma haala kanaan isinitti agarsiisu kuno anamma galcheetiin jira jechuudha save change kan jedhu kana gaditu hidha jechuu erga geessine booda kan barreeffamu buleen jiru kana jechuudha isa kana kuno gaditu hidha jechuudha al takka save change kan jedhu kana gaditu hidha hogguu isa gaditu hidheetiin jenne gabaabumatti Facebook keenya maqaa isaadha gama nuti barbaannetti nuuf jijjiiruu danda'a jechuu barumsa keenya karraadha hangana jecha asumarratti nu haa ga'u barumsa birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa